Akkam jirtan? Akkam nagaa fayyaa jirtanii? Mee share godhaa arraan tana topica tokko irratti dubbanna. Akkam nagaa fayyaa jirtanii? Marti keessanuu bakka jirtanitti nagaa fayyaadha. Isiniin jechaatiin namni baay'een hin jiru. Tole hayyee haa ta'u. Jaartii Qamar Yusuf ta turte Darartu Fira Jimmaa ta jedhamtu eenyu ka jedhu irratti Darartu Fira Jimmaa tun eenyu? Namittiin tun maal dalagaa turte? Dhaamsa kiyya kana ummata Oromoo hunda biraan naaf gaha. Biyya alaatittis, biyya keessattis, Awurooppaas, Ameerikaas, Kanadaas, Middle East everywhere akka naageessaniin barbaade jechuudha dhaamsa kiyya kana. Because namittiin tuni baroottan jahan dabran kanaaf torban dabra kanaaf eega biyyatti galte hojiin isii yeroo wayyaanee sanitti hojii ummata Oromoo basaasuu ture. Even biyya alaa kanaayyuu teessee jechuudha. Especially yeroo Eenyu Kadir jedhamu namichi maqaan isaa Eenyu Kadir natti hima ka ijoollee qeerroo Oromoo ficcisiisaa ture san yeroo fincila diddaa gabrummaa qeerroo sanitti maqaan isaa yaameet namitti tana namitti maqaan isii Darartu Fira Jimmaa jedhamtu tana Muktar Kadir Galatomi Helen Ahmed Galatomi namitti tana biyya Yaamanit jiraattu Canada Toronto namni isii hin beeyin hin jiru. Namni isii hin beeyin hin jiru. Namitti Darartu Fira Jimmaa jedhamtu tana Muktar Kadir kun akka haarawatti Yaamanit biyya Israa'el ergan. Biyya Israa'el basaasummaa sallaayinat turtee jechuudha. Achiin barruun barreeffamee jira. Barruu sanirraa illee dubbisuu ni dandeessanii. Namittiin tuni biyya diaasporaa kana keessa biyya 3-4 deemti. Torbaan tokko keessatti jechuudha. Ummata Oromoo basaasu diaasporaa kana hunda irra deemte wallahi summa wallahi rabbittiin isinii kakadha natti bilbiltee turte namittiin tun. Messenger Facebook kiyya kana natti bilbiltee. Biyya Arabaa Middle Eastiin hojjedhaa naan jette. Yooniin an isin kijibe rabbiin nagahannan olchiniin isinin jedha. Biyya Middle Eastiitiin hojjedhaa karaa biyya Dubaayittiin hojjedhaa hojiini barbaaddaa hinaan jette. Yooniin isin kijibe rabbiin makiinaan na hanyaattuun isinin jedha. Hojii akkamii jennaan hojii yoo barbaadde kara biyya Middle Eastii hottuu naan jette jechuudha. Yeroo takka messengeraan na dawwalte. Gartee
ani Oromoodha nuti Oromoodha jennee hoggaa namatti dhihaannu isaan dalagaan isaanii dalagaa Oromoo basaasu ummata Oromoodha akka gabrummaa jalaa hin baane godhuudha jechuudha. An waan kana shakkeetuun beeku yeroo sanitti jechuudha. Rabbiin natti arka yoonin dubbii tana dubbii kijibaa isinitti hime wallahi rabbiin nagahan nan oolchin. Amma profaayilli isii profaayila Abiy Ahmed yeroo hunda wuma gaarii Abiy Ahmed dubbatti namittiin tuni akkaan an Abiy dura dhaabbadhu ni beeyti wannummaan isiin waawuma Abiy jecha oltuuf maal shakkii keessan seenee jechuudha. Shakkii keessan seenee Darartu Fira Jimmaa tajaamtu jaartii Qamar Yusuf ta turte. Jaartii Qamar Yusuf ta turte Darartu Fira Jimmaa tajaamtu namitti isani warri nagaa hattanii. Amma isiin edaa ummata basaasti sallaayidha ummata Oromoo kana basaasti. Look yeroo Muktaar Kadir sanitti wayyaanee wajjin hojjetaa turte Geetaachoo Asaffaa jalatti hojjetaa turte namittiin tun ummata Oromoo basaasutti jechuudha. Kana nuti quba hin qabnu yaa obboleeyyan kiyya quba hin qabnu ani jechuun hin beeyne na dubbistii maal jettii ani gaawuma Oromooti dubbattiin se haa Qamar kana baqqaa arrabsitii hattuu kana jettii maal jettii maybe jaarsaa fi jaartii dhaawuma addaan bahanii figaa dubartiin takka eege jaarsa addaan baate wanna jetti yenneetuma usnaa jechuudha. I did not even pay attention. I did not. Akka isiin ummata Oromoo basaastee dhiiga ummata qeerroodhaa ganna isiisaa turte namittiin tun. Wallahi yoon soba irra kaahee rabbiin nan dhiisin isinittiin himaa jira. Waan tokko kijiba keessa an maqaa namalleen xureessu dhugaa jirtuun lafa kaahee isinitti himaa jechuudha. Yeroo wayyaanee sanitti Muktaar Kadir yeroo biyya san gartee pirezidaantii naannoo Oromiyaa turetti namittiin tun ummata Oromoodhaa basaasaa turte. Biyya Awurooppaadhaa kan isin hin deemne hin jiru. Biyya Ameerikaadhaa kan dhufne Kanadaa, Awustiraaliyaa, biyya amma Middle Eastii tana warri maariyyee yejimmaali maariyyee maali warra isiin gruuppii qopheessite. Maariyyee lij ye maariyyee lij hoolonni tun jechuudha. Siigalee namittiin tun waan kana ummata irratti hojjetaa turte. Eega namichi kun deeme Prime Ministerri warra dabuubsuun gaafa qeerroon akkasit dhumatee Abiy irraa fudhate Abiy ufitti yaamee jechuudha namittii tana deebisee ammallee dalagaa haarawatti kennuudhaaf. Dalagaa haarawatti kennuudhaaf yaamee dalagaa arkatteet sittiin himaa jira yeroo meeqa akka isin natti bilbilte hundan isinitti himaa irra deebitee jechuudha. Warri diaasporaa jiru namni isin bira hin bilbilii yoo jiraate asaabahu. Namitti Darartu Fira Jimmaa jedhamtu tan ta jaartii Qamar turte ta viidiyoo Qamar Oromiyaa jedhu sarratti waan akka beelloo kaatte isa wajjin limuuzina keessa taa'aa turte jechuudha. Siigalee waan asiin jedhu. So namittiin tun akkanatti ummata Oromoodhaa afaffajjeessaa turte ammallee dalagaan isii warra akka leenjisoo maali Biraanuu leenjisoo maali kana wajjin jirti. Walitti hidhata qaban. Diaasporaan isiin hin dubbisne hin jirtu. Diaasporaan isiin hin dubbisne takkalleen hin jirtu jechuudha. Warri diaasporaadha warri shawwadames warri beekaa jala deemes dubbachuu danda'a. Viidiyoon kun akka nama hunda bira dhaquun barbaada akka ummanni Oromoo marti dhagaaniin barbaada. It is very dangerous time. Abiy achirran turu haga feetan nuti ijoollee Jimmaa isin kabanya. Jimmaa keessan jimmummaa keessan jechuudha. Garuu haga Darartu Fira Jimmaa tajan sanirraa kaatee ummata Oromoo basaasu ummata Oromoo irratti waan akkanaa yaaduun keessan
keeysattuu yeroo ammaantan yeroo kaleessa haa caaluu ajjeese jawaar hidhee ummata oromoo hidhee meediyaa oromoo cufee abiyoot kaasaanish siyalee ummata nama kumaa oluttu dhumate oromiyaa keessatti ilmaan oromoo kumaa oluttu ajjeefame torban darbe kana keessa guyyaa shanan darbe kana keessa jechuudha kumaa oltu ajjeefame arkuuf teeysan yeroo isin maalii jimmaa jettanii asirratti ol baatanii xiqqoo mallee haguma dhiini ummata oromoo kun haga imimmaan haadha oromoodhaa qoru eeguu dadhabdanii asirra baatanii abiyyeesh jettan ja'a sun rakkoon hin jiru abiyyi bar he's not gonna stay there forever. It's not gonna stay there forever. He's not gonna stay there. Achi taa'uun nama hin dandeenye abiyyi jechuun nama sirna Minilik. Akkamitti ati maalii Jimmaa maqaa Jimmaa baafattee dhuftee yeroo ummanni oromoodhaa akkanatti abiyyiin ajjeefamu dhuftee asirraa dibbee dhoyita. Ati dhugumatti oromoodha kanallee isin gaafataa jirra. Boru kare itti galtan hin qabdan. Ammallee ummata oromoo guutuu biratti jibbamtan. Saree taatan ni xiqqaattan. Period. Kana isinittiin himaa jira akka nama tokkootti. Kanaafu namitti Darartu Fira Jimmaa jedhamtu tan silaa tana boodaan Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa mara keessatti oromoon isii beekee jira afaan isiin beeytuun isii dubbisu teessii jechuudha oromoon. Biyyi isiin hin dhayne hin jiru. Biyyi isiin hin dhayne hin jiru. Ummata oromoo basaasuudhaaf jechuudha namittiin tun. Kanaafuu namoota baay'eetu bakka adda addatti ramadamee jira haga biyya keessatti jechuudha. Tana boodaan karri isiin itti baatullee hin jiru. Sigalee maal akka isiin taatellee isii weeyinaa jechuudha. Ani personaalii dalagaa isiidha waan isiin dalaytu waan isiin balbala cufattee mana keessatti dalaytu kan dubbachuun barbaadu naan hin geenye sun. Sigalee san mukarrattillee haa fannifamtu. That's none of my business. Kanaan isiniin ja'a. Akkasumatti maali isi wanni amaara irraa qabdan naftanya irraa qabdan amma tokko maal jaaniin maqaan isaa haduida kana cabsan jaan Faransaayitti moo Jarmanitti duida isaa kana cabsan jaan tokko Jaafar Abdullaahi khajaan tokko dhalaa biyya Arabaa tanaatu Jaafariyyee maali jenna dhugaa itti fakkaate gowwaan namni barumsa yoo hin qabaanne namni sammuudhaan bal'isee yoo yaaduu hin dandeenye wanni martinuu dhugaa isatti fakkaata. Dhalaa amaaraa gondariin maali Jaafariyyee antekko maali yeroo namitti hin jettu dhugaa itti fakkaateeti. Oromoo kan haa caaluu ajjeese wanni shaneedha ja'a. Kan haa caaluu ajjeese shaneedha amaaraa fi isin wal lolchiisuu fi wayyaanettu ajjeese ja'a. Sigalee. Wayyaanettu ajjeese kanaafu amaaraa wal nuti yoom amaaraa wanni sirna nafxanyaa santu nutti deebi'aa jira san ufitti hin deebisnuu jechaa jirra. Maali wanni isin wannarraa qabdan yaa gowwaa hononoqa lafatti haftan oromoo ijoolleen qabdee mudhii tana cabsite jaan Faransaay keessatti moo Jarman keessatti I think Faransaay keessa mudhii isaa tana cabsan jaan ijoolleen oromoo dheengadduma jechuudha. Sigalee kanaafu isinittiin himaa jira ijoollee jimmallee maqaan balleessina obboleeyyan keenya ka jimmallee maqaan balleessina dhukkee irraa kaasan jaan mudhii tana cabsite jaan ijoolleen akkas taata akkasis salphatta. Facebook irratti beeka ani comedy jaa comediin isaa muka najjaan waan takka arka isaatu arka gowwaa shunkurtii faa quncaasee nyaata shunkurtaa fi dinnichaa jiraafaa nyaata asirra gowwaa akka waan attention arkatu akkana kana laalanii oromoon gowwaadhaan hunjaan achi gara galanii akka gowwaa ta'e itti hoflan inni garuu waan isaa hoflan seha
gowwummaa isaa ilaalanii itti qoflan jechuudha horii akkanaa kana fa'a Facebook irratti followers arkachuudhaaf koronaan naqabe jedhee look gowwaa haganaati ka koronaan isan qabe koronaan naqabe jedhee nama balditti haqqisaa ture jechuudha baldi adda qabatee balditti haqqisa koronaan naqabe jedhee followers arkachuudhaaf wanni ta'uudhaaf Facebook irra beekamu nama horii akkanaati maaluma taatan ijoolleen Jimmaa isin maaliif namallee ofitti kofalchiistanii Oromottis nama kofalchiistanii jechuun mara keessan osoo hin ta'in ijoollee Jimmaa jettanii warri dhuftan maaliif yoo uftaate kabajaa argatta namni akkamitti Facebook irra followers arkachuudhaaf koronaan naqabe jedha what kind of stupidity is this khanuma dhaamsi khiyya guyyaa gaarii qabaadha if salphistanii jirtan video kana share godhaati nama hunda biraan nagaa galatooma guyyaa gaarii qabaadha Naziri walid deebina ciao ilmaan Oromoo jabaadha dhaamsi Jawaar immoo qabsoon akka itti fuftu jedhee jira looyere isaa wajjin waliin arkine abukaatoo isaa wajjin qabsoon ni finiinti nama kumaa miti Jawaar already jedhee jira bar nuti miliyoona 55 miti namni miliyoonni 50 dhumeet namni 5 miliyoonni 5 bilisa ba'a uummanni Oromoo duubatti hin deebi'u kanumaan isinitti hima kanumaan isinin jaa no covid hin qabneeni bar koronaan hin qabneeni bar followers arkachuudhaaf beekam koronaan naqabe jedhee baldi addaan qabee balditti haqqisa baldi akkanaatitti jechuudha bakka qushasha waan qushasha nuti qushasha keessa darbinutti qushasha lafarraa fuutee itti darbitu inni itti haqqisa jechuudha qushasha kanuma nagee keessa na jiraadha guyyaa gaarii qabaadha Nazir share godha ummataaf